Ashama harka fuune isiniin jedhaatiniin magaalaa sanaa keessa jiran irraa qabadee isiniin dhiyeessa. Haga qophii kenna xumura qophii kennaatti na wajjin akka turtan kabajaan isin affeerraa dhaggeeffattoonni chaanaala kennaa haarawaa taatan guutuun kennamuyyuu subscribe like share gochuun banaana caqasaa warroonni online isinillee seenaa na caqasaa isiniin jedha isiniif hima wantoonni ani isinii himamu isin fayyaaduu danda'a. Ni beektan wantoota kaleessa beekan irraa dubbadheetiin taatee yeroo ammaa kana keessa deemaa jirtu guyyaa torbee sadii dura isiniif himee ture akkuma sana ammoo dubartoota hedduu maktaaba irraa qabaniitiin gara mana hidhaa geessanii cuquran ni beektanii warroonni waraqaa eenyummaa hin qabne magaalaa sanaa keessatti shochiin ammoo ulfaachuu heeda ammallee naannoowwan adda addaa irratti qabaan eegalee jira naannoo kaabjii shumeellaa haddaa albaab akkuma sana ammoo haga asar wantoota kanarra mul'isu jiran ammallee akka of eeggannoo gootan kabajaan isiniif himuu barbaada obboleeyyan kiyya of eeggaa kana eegu rabbii isinii jechuu barbaada amma ammoo gara oduu bal'innaatti isinii tara naannoo shumeellaa keessaa nama 32 qabaniitiin ammoo mana hidhaa akka jiran isiniif hima wantoota magaalaa naannoo kaabjii jedhamtu keessa nama 48 akka qaban ammoo isiniif himuu barbaada naannoo albaab jedhamurraa nama 75 akka qaban ammoo isiniif himuu barbaada obboleeyyan kiyya of eegaa isiniin jedha naannoo asar irraa nama 27 akka qaban ammoo waahilli kenna kan naannoo san jiru nuuf himee jira. Qophii kana qopheessee kan isinii dhiyeessaa jiru an Abbaas Oromoo wantoota deemu jira kanarraa isinii haasawa. Qophii kenna kan lammataa irratti ammoo akka nu daawwattan kabajaan isin dhabeera.